Shamaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenya warreen yuutuubii fa'oorii ornaanii warreen hordoftan hara barumsa ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isinii dhufeetiin jira. Barumsatichinis shari'aa zee warreen qabdan warreen Saudi Arabiyaa keessa jirtanii fi kanneen bakka biraa jirtanillee dalagaa jechaatuma jiranii garuu hin beekne warreen Suudii keessa jirtan shari'aa zeen warreen qabdan jechuudha. Akka ajaa'ibaa akka isinii dalagu jechuudha. Qabadhee isinii dhufeetiin jira jechuudha. Barnootaan illee wanneen isinirraa tureef rakkina teeknikaa fi kanneen ni jimbeeynaa kan wajjumaan qabeynuun kanaatu nu mudate isaafis ara furmaata waan shabakaadhaa qabadheetiin dhufeetiin jira. Furmaatichinis na wajji hordofaan isiniin jaa hara furmaatichaatti isin dabarsaa. Shabakaan keessan akka ajaa'ibaatti isin kan dalagu jechuudha. Waan takka kan ittiin guunnetti isiniif dalagaa. Waan takka jechuudha niiraa takka kan ittiin guunnetti shabakaa tokko kan ittiin guunnetti isiniif dalaguu jechuudha. Barnaamijnis jechuudha isa kanaa jechuudha. Amma isa kana ni gartanii isa kana mee walumaan ilaallu pilaastoora keessa seennee dhiifama pilaastoora keessa seennee walumaan ilaallu barnaamijchinis isa kanaa jechuudha. Kana dargaggoonni shabakaan yammaani waan hin fudhate yeroo barnaamijchi ni gartanii barnaamijchi isa kana la isa kana isin mul'ataa jira. Isa kana jechuudha barnaamijni anamma waan hin gabbafadhee jiruuf kallattiidhaan na hordofaadha. Kallattumaaniin isatti gasseenaa jechuudha. Isaan seenaa edinni soggaan seenee bifa kanaan fidaa jechuudha. Asirratti gadi dhawa gadiin deema garuu yeroo hunda kana keessa lammaffaa kun asirratti kunis ni dalaga. Asirraa takka 2 3 4 5 6 7 8 gadi zaabdanii haasa'i laffaa alaabaa magariisa qabu kana jechuudha. Isarra rukutanii jechuudha. Amma gubbara kana baafni gaa amma jala gad dabartanii as keessa biyyoota hedduu jira. Yalla Itoophiyaa hundaa jira. Asirra gad deemtanii amma gaa Suudii barbaanna. Amma wanni hubachuu qabdan warreen zeenii malee dalagu zeen qofa jechuudha. Zeen duwwaa warreen qabdan zeen rasiida keessan kan hin qabne jechuudha. Rasiida tokkollee kan keessan qabne gad dabartanii amma Suudii barbaanna gaa Suudii reyaal takka reyaal 2 reyaal 3 Suudii barbaanna Suudii firii Suudii tutor search bank Suudii deebina Suudii barbaanna jechuudha. Asirratti ol deebinaa jechuudha. Kun olaala Suudii zeen firii kajuu kana gartee Suudii zeen firii kajuu kana isa kanarratti takka jechuudha. Suudii gadhawanna kallattiidhaan ammaan tan asirratti dalagu jira jechuudha. Ani amma shabakaan guutadhee keessaa hin qaba. Shabakaa osoo hin qabaachuu baadhee naaf dalagaa jechuudha. Akka jabaatti bakka tana qofa tara takka garra kuttanii asirra gadhooytanii qulfii gubbarra gartanii miilaa waan inni baase gubbarra gartanii waan inni baase jechuudha. Amma bakka toon asii diimatu tun amma waan shabakaa qabuuf akkana fakkaatti malee boodanii gurraachamtee ol baatee jechuu keessa akka ajaa'ibaa shabakaan keessan isinii dalagee jira. Waan kan yaadinaadha. Kallattiidhaan barnoota adda addaa koomentii jalattis na gaafachuu dandeessanii koomentii lakkaa'aadha. Waan isin dhibirraa barnaamijjoota adda addaa aappii qabadhee isiniif hin dhufaa waan barbaadan hunda jechuudha. Waan hin danda'urraa isiniin barsiisa. Takkanaa isiniin jaa obboleeyyan kiyya hedduun isin galatoomfadhaa. Hedduu takkanaa horaa bulaa eebanaa isiniin jaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtaniin nagaa isinitti haa ta'u. Takkanaatiin isiniin jaa ulfaadhaadhaa galatoomaan isiniin jaa hundi keessanuu. YouTube kiyya daraa subscribe naaf godhaa boonsaa ornaanii jechuudhaan seenaa subscribe naaf godhaa isiniin jaa. YouTube kiyya akka subscribe godhuun irraanfannee ilmaan Oromoodhaan isiniin jaa takkasiitii naaf jiraadhaadhaa bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u.
barnoota biraallee qabadheetiin yeroo gabaabaa keessatti isiniif dhufaa. Akkan hordoftan kabajaa guddaan isin gaafadhaa. Horaa bulaa geebanaa nagaa keessanaaf jiraadhaa. Nagaan jiraadhaa.